akkam jirtu daawwattoota dhaggeeffattoota keenya torban darbe akkuma beekamu gaaffiif deebii raajii Yeshitaalaa wajjin goonee kutaa tokkoffaatiniif qabadee dhiyaadheen ture. Har'a kutaa lammaffaa isiniif qabadee dhiyaadhaatii amma dhumaatti turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Ani ilaalcha kootigaa Itoophiyaa cheerchiin Itoophiyaa kuni eewunu wataatu malee agalgaa'ii qabdee beektu. Ilma manaa goota. Agalgaa'ii zaamu barakkatii mukaa baalatti bu'ee gaafa inni ol ba'utu kun kan keenya jedhu malee waldaa keenya keessaa ka'ee luba baluun raajii baluun jedhu malee hammachi ka'utti inni makaraa isaa nyaata. Sigadee balaa miidha keessa darbeetu iddoo sana ga'a. Eegganni ol ba'ee maqaan isaa ba'ee beekumtii argame kan keenyatti hin jedhu malee qaban jechuun hin gahan. Warri tokko yoo ta'e teewoloojii barattee xinnoo waa qabaatte safara qallabasii safara hin qabu. Warri tokko immoo teewoloojiis baradhu, saakulaaris baradhu, waggaa meeqas tajaajilii. Iddoo siin kennanii agalgaa'iidhaaf qallaban kennan. Garaagarummaa nama jiruuf dur jiruun sitti hima. Durii hin ta'a namni waldaa keessa. Agalgaa'ii makaraa mataa nyaatee ta'a amma gooftaa Yesuus dhufutti jedhee. Inni amma seenaa hin taa'u. Hin taa'u dhiisee gadi bahee mana doo tokko banata. Garuma tokkotti dhaqee kana banataa akka sakaleessaa naa darba jedhee isin eeggatu. Waaqayyoon isin eegu. Malee waldaan kiristaanaa horii waan dhabdee miti. Nama waan dhabdee miti. Ilaalchi isaan tajaajilaadhaaf qaban gadi bu'aa. Rakkoon kuni rakkoo geggeessaan waldaa kiristaanaa wajjin wal qabatanii beekamu. Yaa leadership geggeessaa. Geggeessaan ilaalchi isaa gadi bu'e tokko jechuudha. Maaliif tokko madaaltee miti kanatti shoomtu. Gorraa uumama isaa baalaalanii kun jaarsa waldaa ta'uu danda'a jedhu kun maal ta'uu danda'a jedhu shaakala hin qabu maal hin qabu dhimdi hin qabu down altitude ilaalcha gadi bu'aa nama qabu waan dhufee geggeessaa ta'a waggaa 3 kan saamma dhumutti waldatti sun gadi buutisa duukaa namichi cimti mataan isaa ilaalchi isaa gadi bu'aadha waan ta'e Waaqayyo Musee ilaalcha isaati gadi hin hojjete ilaali jedhee hinnaan ta'e Abrahaamin ilaali jedhe Ermiyaasin ilaali jedhe Phaawulosin ija isaa banee ilaali jedhe ilaalchi waan salphaa miti kan nama garramu ija inni keessanillee fi akka ilaaluu dandeessaniif isinii garaadha jedha Phaawulos. Amma biyya keenya maanni agalgaa'ummaan gadaamitti galuudha warra gubbaatiif. Tan karaattatanii akaayii nyaatanii muka nyaatanii baala nyaatanii maal nyaatanii qoramuudha. Kan keenya ramoo kan jaraayyuu wayii mootummaan baajeta qabaaf jaraaf. Jarri fedha isaaniitiin acha dhaqan iyyuu malee. Warri magaalaa keessa jiraatan immoo caakkaan nanni malee gadaamii keessa jiru magaalaa keessa ta'aniitu gadaamii magaalaa keessa jiru jarri kun waan nyaatan hin qabanii waan dhugan hin qabanii kiraayii mana waan kaffalatan hin qabanii waan ittiin jiraatan hin qabanii. Cheerchiin maal ta'a apartaamaa ijoollee ijaartee warra horii qabanii hamma oliitti ijaartee agalgaa'ota seetii yoo kennite hamma tajaajiltanii takka keessa teessu yoo jette maal rakkinni isaa? Asaama keessa namaa wajjin wal qabsiisee waldaan kiristaanaa isa tajaajiluuf miindaa gahaa kenniti akka inni alaa kajeellaa biraan kajeelu wayimmoo harka namaa kan inni ilaalle dhabuusaaf immoo dhabiisisaa akka ittiin dhagahamne gochuu maal dadhabde kana bukkee wajjin wal qabsiisee immoo waldaan kiristaanaa warra waldaa keessa jira warra hin tajaajileef immoo barumsa gahaa kennuutiin jajjabeessuutiin dargaggoonni waldaa keessa jiran humna dargaggeessaatti fayyadamuutiin warra dargaggeessa ala jiraniif iyyuu qabaa gaarii akka ta'uu fi barumsa gahaa maaf hin laatan yoo akka isaan waldaa deeggaramaaf hin godhe investii isaan godhanii fooqii qofa irratti ijaarsa gamoolee qofa irratti maaliif ta'a? Isa hedduun gaaffii dabalataa siin dabalee jechuudha irratti. Sila waan tokko dubbadhee ture. Wanta hundumaa kan nuti ittiin madaalamnu kan ittiin ilaalamnu sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo koo jalqabaa kakuu moofaa irratti yoo ilaaltee lubootii leewwanii kurnaffaadha nyaatu reedda baaseera Waaqayyo. Ayyan. Baruma raajotaa immoo baruma raajotaa Riyaasfaa yoo ilaaltee Waaqayyo beelaan adabee hin beeku. Lafa namni hin jirretti lafa baajetii hin jirretti sa'aatii heddee allaattiin fiddee ture. Even maaliif Waaqayyo allaattii sana gargaarame baay'ee secured dha seen namoota wajjin hin haasoftu. Yeroo sana Liyaas iddoo hundumaarra barbaadama waanta ta'eef nama maqaa isaa dabarsee namatti kennutti iyyuu hin ergineef Waaqayyo. Du'allee oolishaa jiraachuudha. Dhabuu beelaarra dabarsee. Dhabuu beela qonqoorra iyyuu dabarsee eegumsa godhaafii ture Waaqayyo. Secured godhe. Achi kaasee immoo Waaqayyo isatti erge. Sapiraataa iddoo jedhamutti
dubartii hiyyeessa duudhaaf jirtu daakuma carrashaa qabdu kan seesi numne isheen du'a oolte innis immoo nyaata argate. Ettumaan akka inni gargaaramu godhe. Gaafa kakuu haaraa keessaa gara 6 BC bara 6 gaafa laaltu Yohaannis Cuuphaanii yeroo inni tajaajilaa ture damma daamuutii fi hawaannisa nyaataa jedha. Dammi daamuu har'a yuumi yaada. Damma daamuu waan qallaalee miti isaadha waan argattu miti. Bartoonni ergamoonni isaan gidduu hiyyeessi hin turredha. Maaliif dhabaan hin turredha. Tajaajilama gidduu dhabaan hin turre. Maaliif waan jiru hundumaa wajjin nyaatu waanta turaniif afurri Waaqayyo sirriitti hojjete. Tokkummaanis jira. Phaawulos immoo hundumaan beekaadha. Irraa hafaa jiraachuyyuu beekaadha. Irraa hafaa jiru irraa hafaadha bakka. Kun koo qabeenyaadha kun jireenya. Waldaan kiristaanaa akka sagalee Waaqayyootti tajaajiltootaaf wanta ta'uun kennituufi. Amma kan jirtu kun. Kan jirtu kun. Kan gadi buuse tokko kan. Yoo kurnaffaan dhufe hin saattee ijaaru. Waan biraatti hin godhu. Wanta ton barbaachifne meeshaan magarmalee kana bitaniitu isuma geggeeddaraa oolu. Waaqayyo waannaan meeshaan nun gargaaru jechuu qabate. Waaqayyoof waannaan inni jalqabaan nama malee qoraaqomboo qodaa miti. Kanaaf agalgaa'een inni uffataa waan ittiin akkamatuun qabu nama foon uffatee jira. Erga rakkoo waldaa kiristaanaa bira jiraatee waldaa dhiisanii ba'u raajota warra mul'ata qabnaniif waldaa dhiisanii ba'u tajaajiltoota garaagaraa keessumaa mul'ata koo wajjin hin deeman waan ta'eef deemaan jirtu waldaa kiristaanaa kuni jedhee dhiisee ba'ee waldaa kan biraa dhaqee dhaaba. Waa'ee waldaa dhaabuu kan akkamitti ilaaltan? Rakkoon isaa waldaa kiristaanaa bira erga jiraatee namichi kun dhugaa qabaa jennu inni dhiisee ba'u. Bibilikaanii irratti waan isa deeggaruun qabu ba'uudhaaf keessa taa'ee jijjiira. Barsiisee jijjiira. Jara fakkaachuu qaba. Akka macaafaa taasifna waan ta'eef. Maaliif waldaan hin banamu suuqii banamu. Isaan kun immoo paartii dadhabbii kan argataniitu nu dhiibe nu ari'atee jedhanii babba'uumi warri tokko tokko. Kaadduwwan miti daldaloonni gargaarota baasan jiru. Ofuma isaanii. Ofuma isaatii dhufanii ayyaanni ispoonsara ta'anii horiisii kaffallaa yaadni kee kun iddoo kanaaf hin ta'u kan kanarraatiif ta'a jedhanii kan dhiibanii baasan jiru. Yeroo sana yeroo xinnoodhaaf hin hojjetaa isa booda namichi hin goga. Maaliif ayyaanni sun achitti kennameef ta'a malee asitti miti. Moyaa miti ayyaanni. Lafa barbaaddetti ittiin hojjettu. Fedha Waaqayyoo keessa jiraatte ittiin hojjettu. Kanaaf waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi? Kan see miti kan Waaqayyooti. Waaqayyoo fide. Deebi'ee immoo maaltu jira? Waldaa kiristaanaa keessa amantoonni nu qabnu kun baay'een isaanii kurnaffaan kaffalan. Hin kaffalan. Qulqullootumti akka jechuun warri faamanii waldaa keessa jiran amantootumti keenya yeroo amantooti keenya hin kaffalan. Waan tokko sitti himan. Paartii fudhannee paartii dhiibnu qabu sagalee Waaqayyoo keessatti. Kakuu haaraa keessatti seeraan goone Waaqayyo. Inshiraadhaan iyyuu hin baaftu jireenya hin jiraattanii jedhe. Kakuu haaraan kurnaffaan baasinaa miti. Jireenya jiraadhaadha. Jireenya Kiristoos waanta ta'eef. Jireenya hin jiraatu taanaan buuseeti buuftuu gatiin qabuudha. Mikiyaas irraa yoo dubbifatte mana kootti fidaa kurnaffaa ani immoo daana'oodhaa fi wantoota midhaan keessa nyaatu nan ifadhaa jedha. Waan Waaqayyo ifatu Waaqayyo ifata. Ati si'a dhibba tokko maqaa Yesuus yoo jette hin kufu. Kanaafuu kurnaffaa kee akka gargaaritti kaffaluu qabda kasi garramu. Kaffalu maaliif kun sagalee Waaqayyooti. Amma warra amantooti keenya kuni abaalinetiin isaanii iddoon isaa hin beekamu. Iddoo adda addaa dhaquu lafa adda addaatti dhaqanii kaffaluu kasi garramu yoo barbaadan lafa isaaniitti ho'isi. Agargaa'onni warri si'anaa kun immoo akka warra durii miti abshaalummaa kan hin danda'u baay'ee biltaa biltiidha. Lafatti barbaaddu goroggoru. Iseeti barbaaddu simmeetii kee miidhan iseeti si hooqu rakkina kee si hooqu gaafa isaan rakkina kee si hooqu itti laatta ittuma hin mi'aawa waanta ta'eef gaafa namaa hooqan hin mi'aawa waanta ta'eef isa booda waan jiru hundumaatti arraaggafee sokka kun hundumtu nuti tastakkaluudha qaba waldaan kiristaanaa lafa kanarra kiristoosiin bakka buute kan jirtu waldaa kiristaanaa akka barbaaddetti diiguu hin dandeessuti waldaa kiristaanaa immoo waldaa immoo dhaabuun immoo mul'ata. Ergamaa fa'aa warra qaban, ergaa lallabaa wangeelaa fa'aa warra qaban, Waaqayyo isaan ergu, mishiinaroonni gurguddaan deemanii wanguddaa naabu. Lafa wangeelli hin geenye. Amma Addis Ababaatti waldaa dhaabuun maaltu barbaachisa? Waldaa suutaa jiraas? Asii baatee asitti banuu maal godhama? Kisaaraadhaan kun akka sammuutti dhugaan sitti maayira. Wangeelaa mootummaa Waaqayyo babal'isaan jira. Waldaa pilaantii gaafa godhu ergama koo ba'aan jiraadha inni banu sun. Maal waldaa keessaa fudhatee sokkee? Gabanaaf gamasii yoo fuudhee deemeeti yoom lubbuu haaraa fayyise. Lubbuu haaraan fayyifne taanaan ikkoo ergama kee iddoodhaan hin geenye. Inni bahee waldaa banuusi rakkina kana baqa. Waldaa qonnanaa inni bahuusi
rakkoodha. Maaliif mul'ata Yohaannis irratti waldaan torbamnuu harka Kiristoos keessa jiru. Waldaan kiristaanaa harka Kiristoos irra jirti. Waldaan hundumtuu dadhabinas qabaatti, jabinas hin qabaatti. Torbanuu keessa ture waan ta'eef. Lafarra jirra. Hamma lafarra jiraannutti jabina keenyaaf dadhabbii keenya kan beeku Gooftaa Yesuus. Mul'ata mishineerummaatiin waldaa dhaabuu yoo qabaatte lafa wangeelliin geenyitu geessee pilaantii gochuutu seera. Sanarraa kan darbee qulqulloota baaftee anna garaagara hiirtee asitti kottaa naa gammadaa gaafa jettu qulqulloonni walii wajjin jiraachuun isaanii maal gaariidha. Waaqayyo achitti eebbas jireenya bara baraa sabboomeera. Isa jedhu sagalee Waaqayyo irra dabarta. Iyyumni waldaa kiristaanaa tokko yookaan garaagara ba'uu keenya. Waldiiguu keenya. Inni guddaan gajjabeessa kaayyoo tajaajilu. Dibati keenya biyyaaf hin barbaachisu, waldaa keenyaaf hin barbaachisu. Waan sana baannee. Nu akka warra waldaa keessa taa'aa jirrus nuu mijatee miti wanta hundumtu nuu mijatu. Lafa kanarra gaafa jiraattu ko. Al tokko ndoon gaafa dibaatee baantu immoo isa caalutu yoo sitti dhufu. Isa caalu. Inni eetiksii hin qabne. Waldaa keessa ari'amu. Iddoo hin qabne hundumtu asiin iddoo argadda jedhee dhufu. Yeroo xinnoodhaaf amala qabatee ta'a. Hamma xinnoo matee jiraattutti isa booddee mataatti of si baachii immoo si ari'a. Kan Itoophiyaa keessa jiru bara seenaa kana. Dhiibbaa waldaa kiristaanaa akkasitiin gochuu isheetiin kan wal qabatu warra dhiifanii ba'an kanaaf sababan ta'u. Intaa garuu waldaan kiristaanaa utuu sagalee Waaqayyoo barsiifte sirmayyuu gadi fageenyaan sagalee Waaqayyoo utuu barsiifte amma Phaawulos faani Fawusiidhaaf taamiraatti dinqii raajiin hin tajaajilu. Waggaa tokko guutuu iddoo tokko taa'ee garuu hin barsiisa. Ji'a tokko taa'ee hin barsiisa. Irraa jametiin hin barsiisa. Hojii ergamootaa boqonnaa nama gaafate filattu dubbistu amantoonni hundumtuu kadhannaatti walii wajjin barachuuttis hin jabaatu turan jedha. Har'a waldaa kiristaanaa keessa barumsi hin jiru. Konfiraansii barumsaatti yoo ta'e namni naqu. Hin naquyyuu. Waanuma mee xinnoo masee shammatatee deemu kana barbaada waanuma shaamoo jedhanii jarra jira dhaabbatanii darbatanii isheen immoo nama hundumaan geessu kan qeedu waa fudhattee sokkita lafa akkasiitti fiiga namni. Barumsi garuu sagalee Waaqayyoo akka darajaa keetti si hiika kan jedhu. Isa bilchaatee jiru bilchinaan naqaaf. Isa giddu galeessa isa gadiiti. Dhuguma sitti maal sagalee Waaqayyoodha. Amma barumsi hin jiru waldaa keessa seeraan. Kun immoo maal nu godhee amantoota keenya hiyyeessa isaan godhe. Ikoonomiidhaan hiyyeessa isaan godhe. Ilaalchaan hiyyeessa isaan godhe. Amalaan hiyyeessa isaan godhe. Ilaalchaan dhageettiidhaan hiyyeessa isaan godhe. Nama wanti kun qabne tokko jooraa oola gooftaa qabu. Maaliif sagalee Waaqayyoo sooressa nama godha. Sagalee Waaqayyoo habtaam yadargaan እግዚአብሔር ቃል. Kanaaf waldaan kiristaanaa har'a gargaarota barsiisu iyyuu hin qabdu. Konsidibu. Hin qabdu. Dhiibamanii isa qoree wal kaan akkuma jedhan. Tun jaallate. Kaan immoo harkaa badee ayyaannisu. Gataniiru. Kaan immoo nama tun barbaadu waanti ichumayyuu. Waan namni barbaade duwwaaf hin barsiifnu. Gama raajota sobduu akkamitti akka dogoggoran barsiisa sirrii qabaachuu akka isaan qaban humni Waaqayyoo akkamitti akka isaan gargaaruu qabu unuunis warra hin tajaajilesi nama kamiifiyyuu kitaaba barbaachisaa ta'e barreessanii jiru raajiin fa'a maxxansa sadaffaati kuni kitaaba mata dureen isaa humna Waaqayyoo fi xaameensa keenyaaf qabu kan jedhu kana maxxansa sadaffaa baasanii jiru gama kamiinuu ni ilaallata kun isa kanadha maxxansa sadaffaa isaan qabatanii jiranii inni kun gama afaan Oromootti hiikamaa jira ammaaf afaan Amaariffaan barreeffameetu gabaarra oolee jira namoonni baay'een dubbisanii rakka carraa ta'e isaan tunaaf dhufe kennaa godhanii tunaaf fidanii jiru mee barbaadaa dubbisan keessumaa tajaajiltootaaf hin barbaachisa kitaabni kun baay'ee barbaachisaa dubbisaa dhaamsa kooti kuni gara gaaffii isa dabalataatti isin dabarsa sababa wayitti bu'iinsa waldaa keessa jiru gaafa namoonni ergaa isaanii qabatanii ba'an yookaan mul'ata isaanii qabatanii ba'anii warruma amma waldaa pilaantii gochuun lafa duwwaarratti lafa wangeelli hin geenye irratti hin barbaachisanii kaastanii utaachiin deemii lafuma jiranitti gaafa pilaantii godhaniif ba'u pilaantii gochuuf ba'anii namoonni baay'een jechuudha. Warri isaan keessaa ba'an waldaaleen akka durii kun waldaaleen durii kaasnee nuyi beekamtii qabnadhanii kaasan immoo isaan kuni ergaa qabatanii ba'an otoo hin taane tokko qarshii barbaacha ba'u
ለማተሞ የወንጌል ብልጥግና ብራማ ወንጌል አላለቡፍ ባን ጀኒ መቃ ከነ ከራሩ ዱባት ለጠፉ ወይም መቃ ከነ ትከኑፊ ሙጋስ መቃ ከሲጀር ከነ ከነማ ዱባን ጀቹ እኒ ኩኒ አመም ደገረማ መጫፋኒ የጋይ ሳንኬ ሳዲሰኒ ባኒጋ ወልዳ ኬስ ጅረኒ ወልዳን ዱራኒ ታንኬ ጅረን ሱማል ጅሩ መቃ ከነ ከኑፊ መጣሰ መቃ ከነ ካውፊ በራማ ወንጌል አላለቡፍ በው ተነጩ ማሎጂ ወልቀርሲሱ ቀርሺ ወልባቸው ወጂ ወልቀርሲሱ ዱጉ መጫፋ ኬስ ጅራ በዳድማ ወንጌል አላለቡን ሱን እና እንዴ ግራማ ታና ከሚት ካስቷል ኮሌ ተኮ እሱ መሰረዱ በደተነ ዴቢስ መጫፋ ቁልቁሉ ወቹ ደደሙ ማዲፊ ጳውሎሲ ዋንተ ቆጀዴር ወረቱ ኮተኮ ዱጋ ገሌ ፊደለቡ ወረቱ ኮተኮ ነቲና ፈኒ ለለቡ ነቲና ፈኒ ሰለለበኒ ከጳውሎስ ታና ነይቹላ ጳውሎስ ለለቡ ጋር ለምዳኒዲ ወርካልሞ ገሌፊ ገርዌ ካራውንዱ ማዲኔ ክርስቶስ አለለበሙ ክርስቶስ አለለበሙ አመነ ሞተ ወንጌል ለለበን ጋፈሳን ገዲ ባኒ ብልጽግና ዳፊ ኦሪ በርባቸ ባኒ ለለበኒ ጀኔ ጋፈሳን አርያኑ ጀቸ ከነረቲን ኩምኑኑ ጀቸ ጳውሎስ ጀዴ ኮነራኒ ራምናው ወሪና አፋላሊ ስለለበን ወሪ ገሌፊ ስለለበን ካራማ ከሚል ይወታው ኢየሱስ አለለበሙ ኢላቸ ከነቲ ጉደቹ ቀምናል ብልጽግና ዳፍ ጀቹ ዲምኔ ሀተኒ ባን ጀቹ ዲምኔ ኢኔ ጀቹ ዲምኔ ኢሰቲሜ በየከና ወልዲበን ኩኒስ እኮ ዶጎሩ መሰና አንስለሲን ጀዴዳ ነሚ ሙልደተ ኬሰ ከጅሩ እንደገሩ አማ ወርቱ ኩትኮ ዋሳና በለሰ ዲከ በለሰ ዲሚ ዋን ኬሰ ሳኒቲ ደንፉ ጅራ ዋንስ ፋርፈታ ኬሰ ጅራ ለለባ ኬሰ ጅራ ራጂ ኬሰ ጅራ ኤሳን ቶራ ቀበታ ኤሳን ሰፖርት ኮነን ጀዳን ጋመነሲ ጋው አግቻ ረት ገዲሱ ጀልቀ ገሩ አን አከለማ ዋቀዮቲ ፈከማ ጫፈና መላሌቲ ነሞት መዋይ ክርስቶስ ለለበኒ አሪያቹኑ ደጎጎራ ሴና ነጥፊት ጳውሎስ ለለበመሬቱ ገሩ አንተ ቆሞ ይፈቴዳ ጳውሎስ ክርስቶስ ብራ ቀለለቡ ይወዱ ክርስቶስ ይለለቡ ሞጀድኩን ክርስቶስ ብራ ለለቡ ከነበርምሰ አይደገፈቹ ቃ ይላሉ ቃ ክርስቶስ ብራ ለለቡ ታናን በወልዳ በኑ ሚዲን ገብርኤል ማን ፊን የተረገመ ይሁን ጀለ ጳውሎስ ከአባራም ያተው እርገማ ዋቀራይዳ ከናቢ በሩምሰ ሳኒ ይላሉ ቀምና ኦርዶፉ ቀምና ዮና ማደን ዳመም የሮቲ ደንነቲ ቱን ደይኒ ማሎ በርሲዛ ተዘበቀ ነው ዋን በርሲፍቱ ፊት ጀረኒ ዩ ይላሉን በርባሳዳ ኢሳፍስ ቡዋዳ ሰበን ይገስ ቡዋዳ አከነ ሞተ ዋቀዮት ገሩኑይ ክርስቶሲን ወረለለበን ዱረ አበቹን ኑጋፈጭ ይሰጋል አተው ጋስና ከነማ ቡሌ ስተኮቲ ራጆታ አመጅራን ኬሳሲ ወልቡኬ ቀምኔ ካሱ ይሪኒ አከራጆታ የሮ ኢራ ተጃጅለን ኬሳ ስተኮቲ ጋፋ ካስኑ ሃሊ አመ ቢይ ከኛ ኬሳ ጅሩ ኩን አከምቴ ሲትሮላት ማሊፊ ዋንታ መሙ ደቻ ጅሩ ከና ገመ ሲያሳቲን ገመ ኩበ ጋራ ጋራ ጅሩ ከናን ከወልዳ ኬሳስ ከወልዳ አላስ ጋፈላሉ መለቶ በራዱማቲ ኩን ፈላሂን ቀቡ ሲያሱስ ፈላን ቀቡ ኩን ፈላን ቀቡ ካንጀራኒ ሞጅሩ ሰከና ከሚት ካስቱ inni kuni anaan akkanatti mul'atutti lolli biyya Itoophiyaa keessaa kuni koronaan illee kanuma biyya hundaati kan Itoophiyaa duwwaa miti addis gurraachas addunyaa hundumaa bira ga'eera milikitii dhuma dhufaatii gooftaa Yesuus dhukkuban jedhamne እንደውም እንጅሮ achi keessa lolaa oduu lolaa dhageessu biyyi wal irratti ga'a manni lafti iddoo jiru gaaronni socho'u jedhe malee waaqayyo milikita dhuma dhukkubatu ga'ee amma namaa fixa waan jedhame hin caafamne biblikaali irra hin jiru jechuudha sagalee waaqayyo irra hin jiru seerruma maa jalqaba matsaafaati mul'ati dhuma waaqayyo jalqabaaf dhuma hin qabu macaafni qulqulluun garuu jalqabaaf dhuma qaba macaafni iyyuu waa'ee dhumaan nutti taasisaa kana gaafa laal isamma jedhamu kana nagarra inni kan Itoophiyaa kuni kan biyya Itoophiyaa kun milikita dhuma bara dhuma miti yani jaluma muree walumaa galee maaliifi
biyya faatu wal lola dhaabinni sun ibboo kunoo mandaratu wal lola ollaatu wal lola litiraalee masagalee waaqayyo yoo itti cuqooti qabaleetoo wal lola kuni dhiphina ilaalchaa inni tokko daangaa bal'ifachuu inni sadaffaa wambarii guddifachuu namaa yaaduu dadhabuu of jaallachuu amma warri siyaasaa ofii isaanii jaallatu irraa bu'uun barbaadan bakka barabaraan nama wayiitti dhiyaachuudhaaf ga'e mataa see dha'u itti dadhabu booddeetti see deebisu maaliif hiikaa kun barabaraan moo isaan laftiin waaqnoo yoon darbaati silxaanni kee taayitaan kee saba kee hin tajaajilu taanaan biyya kee hin tajaajilu taanaan maal sii godha lammii obboleessa kee nama afaan kee haasa hojjeettan biyya kanaaf afaan kee nama haasa'u nama sii wajjin dhalatee jechuudha isa kaan illee kan naga'uuf jettayyuu eeyuun ajjeesuun iyyuu hin fakkadamu garuu isa kaan tarii itti ibsachuuf iyyuu turjumaanas barbaada ta'a ati nama wajjin dhalatte nama ari'atuudha biyyi kun nama biyya keetii nama mandara keetii nama waldaa keetii nama naannoo keetii nama laga keetii lafarra hin jiraatin nama jedhuudha kun attamitti nama milikkita nama biyya lafaa ta'a kun milikkita isaa miti kun biyyattiin kun yoo waaqayyo see gargaare malee booddee mata duriirra keessa jirtan ammoo isa waan akkasii kan yoo seenaa irraa dubbisan iyyuu malee lafa itti dhattee walitti fiddu iyyuu hin jiru. Gama koronaa wajjin wal qabsiisanii immoo amantoonni qoricha isaa fudhachuu yookaan immoo maani talaallii isaa fudhachuun hin barbaachisu. Maaliif ammas maalitti wal qabsiisu mallattoo 666 of keessaa waan qabuu fi amantootaaf hin barbaachisu. Underline godhee waan tokko sitti 666 har'an hojjetu. Daani'el boqonnaa 9 24 kaatee gaafa dubbifattu raajessi waa'ee Israa'eliif raajame kutaan sun biyyattiin akka isheen ijaaramtuuf akka isheen deebitee dhaabbattuuf dallaan ishee akka dhaabbatuuf subaayee 70 qabameeraa jedha. Subaayee 62 booddee jedha masiihin dhufee du'aa jedha. Masiihin dhufee subaayee 69 irratti du'e kan jedhu. Subaayee 69 kun immoo waggaa 490 ture gaafa abbaas Daani'el boqonnaa 9 qulfiidha macaafaaf maaliif quxuriidhaaf bara lakkaa waan ta'e Yesuus akkuma jedhametti dhufee du'e subaayee 70 irratti Israa'eltu fayya ture subaayeen afaan Ibraayisxiitiin subaayeen tokko waggaan 7 subaayee tokko al tokko immoo torban tokko immoo subaayee tokko subaayee 70tu qaxxaramee jira subaayee 70 subaayee tokko ittiin waggaa 7 waaqayyo maal godhe waggaa 69 faaraa fi 70 gidduutti nu fayyise barri kun bara waldaa kiristaanaa jedhama barra amma keessa jira barri kun bara warri ormitti fayyan jedhama amaareffa isaarraa yaa'izaa mulaate jedhama roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 85 kaatee dubbisuu dandeessa isinitti hin fakkaatin isin warri ormaa kun warri aizaabii isa jedhamudha isin warri ormaa kun qulqullummaa keessaniif kan fayyidan miti kun mistira kun dhoksaadha warri orma ta'an akka fayyaniifitu adoochaa Israa'elitti naqeedha. Waaqayyo maal godhe Israa'eliif erge Israa'el keessaa ka'e Yesuus hin dhufe hin dhalate durbarraa dhalate hin du'e hin ka'e Yesuus isa kana miti jette jarri warri Israa'el hin adooche barra yaalaa gara keenyatti darbe hin fayyin argan kan keenya hin turre matsaafarra kan sigadu subaayee 69ffaadhaaf 70ffaa gidduutti bara lakkaa'amne keessa kan galee nuyi Phaawulos inni kun dhoksaadhaa jedhe Efesoon boqonnaa 3 irraa dhoksaadhaa anaa galee ergamaa warra ormaa nama ta'eef galeedha. Kanaafuu gooftaan Yesuus Kiristoos hin dhalate damee eegga dhalate durbarraa dhalate. Harree irra yaabbate damee eegga harree yaabbate. Hin du'e damee eegga du'e. Hin ka'a jedhamee eegga ka'e. Hin dhufa akka jedhame immoo hin dhufa. Hammi jiru hundumtinuu waa'ee isaatiif waan ta'e tokko hin jiru. Deebi'ee dhufuu isaa immoo jira. Yeroo deebi'ee dhufu keessatti Yesuus Kiristoos qulqulloota butata. Warri Kiristoositti ta'anii du'an. Tasalonqee boqonnaa 4 gaafa dubbifatu jalqaba ka'u jedha gooftaatti warri du'an haalleluuyaa isaan isaa wajjin dhufu jedha warri jiraatti jiran immoo akka tasaatti jijjiiramu jedha hin butamne jechuudha akka butamne noo waaqarra turra subaayee tokkoon sanaa fi yookiin waggaa 3 walakkaadhaaf inni kun ilaalcha baay'ee jira waan ta'eef rakkoo hin qabu ilaalchi Yesuus waggaa makaraa booddee dhufaa giddu galeessatti dhufaa booddeetti dhufaa warri jiran jiru hundumtuu garuu dhufuu isaatti namanu musliimoonni iyyuu maal jedhu nabii isaan deebi'ee dhufaa
warrumti Yesuusitti namaniniyyuu. Yeroo Yesuus deebi'ee dhufu sana keessa hojii mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 gaafa fudhattu dubbistu jawwichi isa galaana keessaa ba'ee bineensichaa humna laata. Ittaansee lafa keessaa isa ba'ee isa hoolaa fakkaatu hoolaa miti garuu akka jawwee dubbatuufitu humna laata. Jarri kun sadanii yeroodhaaf sillaasee hatanii hojjetu. Akka abbaatti akka ilmaatti akka Hafuura Qulqulluutti. Du'eefaa fayya bineensichi. Isa du'ee ka'e kana maaltu fakkaata jedhee inni sun immoo dhugaa bu'aaf akka Hafuura Qulqulluu Yesuusiif dhugaa ba'utti. Kun kan inni ta'u eegga qulqulloonni butamanii booda. Kanaafuu 666 har'a hojii seexanaati. Kan seexanaa miti jechuu komiti. Garuu paawurii hin qabu. Akka namni jala bultiidha akka namni baruufitu jedhame malee anama makiinaa 666 jedhamee jibbamu yoo jiraate yoo sinnaa fiddan nan uffaddan amma anumaa yoo laattan aayisaraam namoota sagalee waaqayyoo hin beekneetu dhaloota waliin dhaa. Walumaa gala 666 amma jiramu hin jiru amma humna hin qabu hojii in hojjetu jarri hojii seexanaati waan ta'e waan saafame waan jiruuf korrojaniin hojjetu garuu har'a hojjechuu hin danda'u. Yeroo inni sirriitti hojjetu qulqulloonni hin bitamu. Israa'eliin fayyu. Makaraan kun cimaan isaa iyyuu 666 hin da'u cimaan isaa Israa'eliif kan jedhu. Yeroo sana gara isa waraananii ilaaluu jedha macaafa. Yeroo sana amantisee Kiristoosiin maaliif akka barbaaddetti dhufa Yesuus. Ulfinaan dhufa jedhame waan ta'eef ulfinaan akka seen agartu godha. Yeroo sana keessa raajonni hundaan tajaajilan jiru. Humna Eliyaasiin, humna Museetiin. Isaan du'anii ka'anii ol hin butamu. Butamuun achi keessatti itti fufa. Nama 44 kan jedhamu gosa Israa'el keessaa wangeela kan lallaban jiru. Isaan gara sana hin dhufu. Israa'el yeroo nagaa waan niiftee makaraadhaan gooftaa fudhatti. Yeroo sana quxuriin kun seeraan kan inni hojjetu. Utuu quxuriin kun har'a hin hojjeta ta'eetii ofumaa kan sarree jechuudha namni tokkeera. Kun macaafa qulqulluurraa viyuu namoota hundumaatiin ilaalle Giriikiidhaan ilaalle ishii Oromiffa Maariffaa ilaalle mana warra Maariffaa bari walladeessa jedhamu miti sangaatu gaangee deessa jedhanii haasa'an miti kuni. Kanaafi amma humna hin qabu nama sobanii hin goomsin namaan. Hojii seexanaa miti hin jenne seexannii kamee jira kan hojii hojjetu har'ayyuu jiraam seexannii kamee jiru kan hidhamee jiru jira. Macarashaa amma waggaa 1000 kan hidhamu jira. Seetan har'a garuu ni kame kuni yeroodhaaf fakkadameeraaf yoo tisi oliin nagettee si oliin nagun. Inni dhumarratti hidhamu sun isa jira. Seetanni dhumarratti hidhamu sun. Efraatistitti hidhamee jira jedha gaafa mul'ata Yohaannis irraa laaltu. Gaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 dubbiftu immoo boolla gadi fagootti waggaa 1000 hidhameedha. Yesuus dhufee waggaa 1000 lafa irratti qulqulloota wajjin moo yeroo sana taayifoidiin jiru taayifeesiin hin jiru koronaan hin jiru balaan makiinaa adagaan hin jiru bofi waan tokko hin godhu kasi garramu. Gara gaaffii kootti gaafa isin deebisu kiristaanotaaf hin barbaachisu moo hin barbaachisu talaalliin COVID-19? Isa kana ani akka laalcha kootti hin dubbadha. Akka laalcha kootti akka amantii isaaniitti. Akka amantii isaaniitti qoricha ogummaa waaqayyootu namaa kenna. Waan jalqaba dhufe mormuun immoo amaluma biyya kanaaf. Biyya addunyaa kana moobaayilii bara isaan mormaa turan beekan. Moobaayiliin fudhatinaa 666 jedhamee Siishelsiin darbee ture. Ani isa booddeelee Siishelsi keessa waggaa dheeraan tajaajila iyyuan. Amaariffaan isa Oromiffaan reediyoo kanaan. Darbaa ture bakka gabareetti ittiin dubbataa 666 waliin jedhama. Amma moobaayiliin gaafa galu fudhachuudhaan makaraa meeqa agarre nuyi isa booddee kan seexanaa sun hafee jechuudha. Namni keenya dabee wayiitiin baru waa shakkuunis immoo cubbuun qabu. Waa shakkuunis cubbuun qabu. Irratti kadhatee waaqayyo keessa isaatti iyyameeraaf taanaanii yoo fudhate ogummaa waaqayyo kenneera waan ta'eef duura wayyure yoo sii dabalate umurii. Garuu immoo al tokko tokko maqaa jechuun tumuu nama ajjeesaa jedhama. Ergitanyaan ta'amne. Anama waan ergitanyaan ta'amnetti riisarchiinsaa adda bahee ergitanyaan taanetti dhaqaa fudhaddaa tasallafaa hin jedhu ogummaa koosmeti kuni anaaf beekumsa koosmeti garuu fayyinatti na namanaa waaqayyoof galata mala gidduu malallee mana tokko fayyaaf fayyee koronaa warra dhukkubfatan naa dawwalanii shirkii isaanii sii kennuu nan danda'a booddee dawwaluu fi dandeessa waaqayyo irras nama hin fayyisa qilleensuma nu dhiphisaa jiru kana gooftaan akka inni nurraa ifatuuf immoo maqaa Yesuusiin hin kadhadhan nu warra hojii waaqayyoon tamannuudha waan ta'eef maqaama Yesuusiin innumti boqo hafuura baafannaa nu dhowwee kun nurraa diigamu waa'ee biyya keenyaas immoo hin kadhanna waan barsiifnu hin barsiifna
waan dubbanna waan goonu hin goona waan nurraa eegamu raawwanna hin kadhanna isa sana garuu abbaan akka amantii isaa jedhamte sagalee waaqayyoo yoo amananii isaan gargaara natti hin bu'u yoo jedhes immoo itti hin buuta hin beeknu kana warra dhuunfaatiif dhiisuu wayyaa jedheedha. Mee gara dhumaatti deemaa jirra akka raajii waaqayyoon dhaggeeffachuu amala waaqayyoon dhaggeeffachuu qabu tokkotti mee waan waaqayyo isiniin jedhe keessan keessa waan jiru gara dhumaatti deemaa waan jiruu fi waan saba kanaan jettan qabdu. Egaa kan koos yoo ta'e qoratan macaafa qulqulluu ni qoraa fudhadhaa jedha. Al tokko yeroo eegee raawwata al tokko dafee raawwata. Sagalee wanti waaqayyo dubbatu. Biyya kana warri kadhataniif jiru. Warri waaqayyoon isaan dhaga'u jiru waan si dhibu. Akka namni yaadda'u kana miti. Hin ceena. Hin dabarras. Maaltu jira? Yeroo makiinaa guddaa dheeraa yaabbattee deemtu tokko iddoo hin taane gadi bade gaafa jettu akkas ol ka'u. Yaadata karaa adda adda tokko. Biyyattiin Itoophiyaa kun akka itti adeemaa jirtan. Yeroo itti ilaaltu jette garuu ol deebiti. Yeroo akka galagaltu jettee jita garuu hin kaatu. Mul'atu maa hin arge kana. Sasitti maa ergan. Filsifinnaa miti. Mul'atu maa hin arge. Biyyaaf kadhadhu. Wantoonni wayyoo kana booddee tamtaan akka wanti nu hojjisiisu jira. Ammayyuu hin dhumne. Garuu homaan taatu waan nama dhibu. Hin dabarra. Hin dabarra. Waaqayyo nu dabarsa. Waaqayyo harkisaan inni guddaan gidduu nu gala. Mangajaallee ማለት ነው. Wanti boqonnaa nama robu, wanti nama raasu, ammallee raawwanne. Wanti akkas nama godhu jira. Garuu akka warri kaan jedhan kana miti. Biyyi kun hin baddu. Biyyi kun hin diigamtu. Araarri waaqayyo ammayyuu biyya kanaa wajjin jira. Kasi dhibu Oromiyaadhaa buqqee Oromiyaa ma jira. Amaaraadhaa buqqee Amaaraa ma jira. Sumaaliyaa buqqee yoo dheerate Affaariin jira. Affaar yoo buqqee Sumaaliyaa jira malee buqqee biyya alaa deebiin jiru. Kun araara waaqayyooti. Asuma asasitti nu kan nu eegaa jiru waaqayyoodha malee amma kan jedhan sana warri Sooriyaadhaa dhufanii maal humna isaanii ol taanaan hin kadhame biyya keessaa ba'an. Harrayyuu araarri waaqayyo biyya keenya marsee jira. Biyyi kun sabiyya kiristaanaa jedhamti kan ittiin lallabu kana ittiin sitti mu'u. Isa miti lalaasaa jiru. Biyyi kun namooti dhokatanii namooti waaqayyoon dhaga'an har'a waan ta'uuf jiru waaqayyo itti himee boru waan dhufu warri inni itti himu baadiyyaas jiru magaalaas jiru waan jiru. Indoo miidiyaan isaan hin beeku warra kaan. Waaqayyo duwwaa waaqarraa kan isaan beeku. Waa'ee biyya kanaa waaqayyo wajjin kana haasa'an namoonni jiru. Anu kana isaan beeku jira. Kanaafi akka yaaddonnu miti. Araarri waaqayyo jira hin ceena kana keessa. Yaadda'inaan jedhan jajjabaadhaa hin darba. Keessumaa immoo ammayyuu sira gaaffii kaafteettati dhaloota chaalenjii keessa darbu uumuutu nurra jiraata. Bakka waan malleen tarbadabbadee biyya gaddiisaa lafa gaddiisaa qodaa gubaa mana gubaa waldaa gubaa safii gutuun ta'in wantoota dhufan fees godhee kun hin darba jedhee namoota dhaabbatu. Itire Yaaqoob hin dhaabbate. Hin dhaabbate bajara jaarra kirkirisaati waaqayyo jechuun walii galeera deetu wanti hundumtuu yoo badeen jedhe. An waaqayyotti nan gammadan. Ittaan see immoo waaqayyo gaafas miilla koo kan miilla qille jedhan jabeessa gaararra na dhaabaa. Akka namni waliin maku miti waaqayyo deebisee guyyaan ni gaararratti nu dhaabu jira. Nuu dabarsa waaqayyo. Rakkoon amma jiru garuu beekamaadha. Yeroo yeroodhaaf rakkoon kursiitti fufaa. Hin baddu garuu hin darba. Ndoon baay'ee waan turu miti. Yeroo gabaabaa booddee akka seenaatti naasomna isa kana inni waaqayyo jedhe. Naan kanaafi wanta dhageessaniin wanta ta'een abdiin kutatinaan jedha. Dhumarratti ergaa keessan bifa kadhannaatiin saba kanaaf kadhadhaatii gara fixaatti deemina. Faddaa lafa jirtan hundumaatti waaqayyo walii wajjiniin kadhannaa. Waaqayyo nu gidduu jira. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa kana Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyotti waaqayyo si kadhanna. Ilma kee isa wanti hundumtinuu isaan sitti toluun si gaafanna. Yeroo baay'ee araara kee dabarree aggeenyeerra.
baay'een keenya kana jirru guyyoota baay'ee gaaddidduun du'aa nu marsaniiru. Araarri kee guddaa waan ta'eef kan nu miidhu hundumaa jalaa nu baaftee asiin nu geesseetta. Har'as taanaan abdiin keenya mootummaa biyya kanaa miti. Har'as taanaan abdiin keenya mootummaa addunyaa miti. Har'as taanaan abdiin keenya birrii kiisii keenya keessaa miti. Namni keenya hiyyeessa. Kan galgala tokko nyaatu yoo qabaate kan qursii hin qabu, kan ciree hin qabu. Yaa Waaqayyo harki kee bal'aadha, araarri kee guddaadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa sitti tolu ilma keetiin amma yeroo kana ergaa kan dhaggeeffatan kan hundumaatiif mana isaanii keessatti fayyinni ola galu. Araarri kee ola galu. Koovidii kanaan kan dhukkubfataa jiran maqaa Yesuusiin fayyani. HIVdhaan kan dhukkubfatan maqaa Yesuusiin fayyani. Kaleedhaan libbidikaamiidhaan waan garagaraadhaan miidhaa adda addaa keessa kan jiran maqaa Yesuusiin kan fayyana ta'ani. Biyya kana bineensi dhiiga namaa dhuguu bare, jawween dhiiga namaa dhuguu bare, keessumaa baa Itoophiyaa kanarraa ka'ee saba kana kan waliin dha'u afur hamaan kun humna maqaa Kiristoos Yesuusiin kan qabame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa biyya keenyatti araara nuu buusi. Waldaa kiristaanaa keetti deebisii araarami. Waldaan kee harka namaarra hin jirtu, harka mootummaarra hin jirtu, harka kee irra jirti. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa raajota warra ofiin jedhan raajiitu hin ta'in, ergamaa warra ofiin jedhan ergamaatu hin ta'in, adda baasuu akka isheen dandeessu, warra si biraa ta'e immoo akka isheen simachuu dandeessu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ifa keetiin iji waldaa kiristaanaa kan baname haa ta'u. Abaarsi saba kanarraa haa cabu, lolli saba kanarraa haa cabu, waraansi saba kanarraa haa cabu, hiyyumni saba kanarraa haa cabu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin idaa garagaraa keessa kan jiran idaan isaanii irrallee haa kaffalamu. Dhiibuu gadi fagoo keessa kan jiran dhiibuun isaanii maqaa Yesuusiin haa guutuufi. Maqaa Yesuusiin dhaloota kan nyaatu, dhaloota karaatti kan hambisu, beektota kan ari'atu, dibata namaa kan ari'atu, dibata raajotaa kan jibbu, kan lubootaa kan raajotaa kan faarfattootaa kan jibbu, mootummaa Kiristoos kan hin jaallanne, humni hafuura hamaa biyya kana irratti maqaa dhoffatee, maqaa jijjiirratee kan hojjetu jawwichi humna maqaa keen kan qabame haa ta'u. Humna maqaa keen kan waraaname haa ta'u. Sodaatamuun kee lafa kanarratti adeebi'u. Araarri kee lafa kanarratti adeebi'u. Yaa Waaqayyo nu milladhu. Yaa Waaqayyo Wallaggaan milladhu. Yaa Waaqayyo dhiya kibba baa milladhu. Yaa Waaqayyo Finfinnee milladhu. Yaa Waaqayyo Tigraayin milladhu. Biyyoota kana hundumaa araara keetiin milladhu. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Kan nu dhiphisan ati dhiphisi. Kan nu ari'atan ati ari'adhu. Kan nu lolan ati loli. Kan nu jaallatan, kan nu kadhatan, kan gara keenya yaadan. Gatii raajotaa kan kaffalan bishaan diilallaa kaateetu isaaniif waa goota. Gatiin isaanii hin irraanfatamin. Ulfaadhu yaa Waaqayyo obboleessa keenya kana eebbisi. Jiruu isaanii eebbisi. Dhalootaaf yaa Waaqayyo iddoo mijanne kana keessa ta'anii waan isaan hojjetaa jiran kanatti ijatti godhi. Gatiin isaanii guddaa haa ta'u. Ofa danda'anii haballatanii afaan kun haballatu, ergaan kun haballatu, dhiibbaa laficha irratti haa fidu. Galatoomii maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa egaa ammas kunoo gaaffiif deebii turtii nuyi raajii Yeshixilaa wajjin kun kutaa lammaffaasaa kana fakkaata. Galoo showuu subscribe gochuutiin YouTube irraatii yaada garaa garaatiin nama kee kan dhaabbattanii Waaqayyo isin haa eebbisu jecha ammas follow godhaa, subscribe godhaa, comment godhaa, nan fudhadhaa. Wanti sirraa qabu asirraa hojjedhaatiin natti himaa nan sirreessaa. Sagantaan kun ittuma fufee isiniif dhiyaataa torban keessummaa biraa qabadhe isiniif dhiyaadhaatti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.